Dhamaatii koo waggaa afurii halkan tokkoon na jalaa gubaniiru. Akkaawuntii koo waggaa afur guutuu idda dadhabee fooloorii 680 ga'e halkanii guyyaa irratti hojjedhee irriba koo dhabeettiin dhamee na jalaa gubaniiru. Waa balleesseen miti. Afaan Oromoo maaliif dubbataa? Afaan Oromoo dubbatee akkamitti akkasitti boquu ol qabatee deemaadha. Hin beektu hundumti keessan namatti bu'ee nama arrabsee hammeenya hojjedhee hin beeku. Garuu akkaawuntii koo na jalaa gubaniiru. Isaan duwwaatti na hambisuudha yaadan. Garuu kan hin milkaa'uuf ummanni koo jira. Hundumti keessan akkaawuntii kana like, share, repost, copy link, do it gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Duwwaatti hafuun hin jiru. Ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haalaan jirutti waaqayyo galanni haa ga'u fayyaa kooti isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka viidiyoon har'aa viidiyoo baay'ee tokko keessa na tuqeedha. Maaliif baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Innis maal jettani namni kamuyyuu miidiyaa banatu jechuudha gahee mataa ofii qaba. Miidiyaan immoo dadhabbii guddaa irrima nama dhoggee guyyaa halkanis baay'ee hojii kaawwan caala baay'ee nama dadhabsiisa. Miidiyaa irratti fiimesii ta'uu beekamu hedduu tokko qormaata guddaa nama gaafata. Egaa akka nama kamittuu jaalatamaaf kabajamaa kan ta'e hayyuu keenya kan ta'e Raachuu jechuudha. Raachuu namni wallaaltan hin jirtanii hundi keessanuu Raachuu ni beektu jechuudha. Raachuu jechuun nama obsa qabu, nama beekumsa qabu, nama ganda namaan xunne, nama amantaa namaan xunne, nama qeeqne, nama siyaasa keessan seenne, nama yeroo hundumaa kolfee taphatudha malee guyyaa takkitti illee Raachuu agam miidiyaa kanarratti sabaree isa nama arrabsu, isa nama qeequ, isa jecha hin taane jedhu, isa jecha safuu afaan isaa keessaa ba'u, isa ganda namaa arrabsu, isa amantaa namaa tuqu koongumallee argee hin beeku jechuudha. Indoom ani dalagaa madaamii dalagee yeroo sammuu kiyya biizii na ta'e gaafa Raachuu arge baay'ee tokkoon gammadaa sammuun koo firii na ta'a jechuudha. Bakka gaafa isa arge sammuun koo firii na ta'ee bakka ittiin bashannana haasa'asaa jechuudha. Isa bakka wantoota nama bohaarsani jechuudha. An akkanumatti yoon isa ilaale baay'een kolfa baay'een gammada jechuudha. Nama akkasitti Raachuu jechuudha. Garuu immoo har'a baay'ee boochisanii, baay'ee gaddisiisanii, baay'eetti dhaga'ame. Innis akkuma jedhe ani waan namaa tuqee osoo hin taane maaf afaan Oromoo dubbataa, maaf afaan saba isaa dubbataa, maaf Amaariffa qofa hin dubbanne jedhaniitti kan irratti guban jedhee jira. Egaa ani kan asirratti dubbachuu yoon barbaade asumarraan abshii Raachee keenya nutu si jirra, ilmaan Oromoo si jiru, sabni Oromoo hundu si jiru, bakka duraa sanitti illee ni deebita. Akka deebitus caaltee argamta malee gaditee hin argamtu koongumallee siin jechuu jaaladha. Asumarraani warroonni isa boociftan boruu har'a isa boociftanitti gammaduu dandeessu. Inni garuu guddateetu odoosi akkuma makmaanni Oromoo jedhutti odoo murtuu nutu irraa akkuma jedhamu odoo isin isa balleessuu yaaddanu inni immoo guddatee akka argamu abdii qaba jechuudha. Kanaaf ammallee abdii hin kutatinii obboleessa keenya abshirii siin jechuun jaaladha. Maaliif kuni qormaata, qormaanni immoo inuma namatti dhufa, inuma namarraa darbassi yeroo tokko tokko muudannoodha. Garuu 700 bakka seenuu gahetti jechuudha. Kuma dhugaa baay'ee namatti ulfaata. 700 bakka gahetti har'a duubatti isa deebisuu jechuun hedduu tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif kun hundi inaaffaa guddaadha malee osoo amma namoonni waan hin taane haasa'aa oolan miidiyaa kanarraa wanta jecha nama jibbisiisu jechoota safuu garaagaraa warroonni haasa'anii hedduutu jira jechuudha. Odoo warroota akkasii balleessanii warroota gaggaarii teechisanii maal rakkoo qaba kan jedhudha. Asumarraan yaadni kiyya. Maaliif jennaani warroota waan hin taane asumarraan illee kan chaanaalii Abbaa Abdii jechuudha. TikTokiin Abbaa Abdiitillee kan isaatillee bakka 700 galuu dhiyaatettidha kan harkaa gubanii. Innillee yakka hojjetee yookaan immoo siyaasa arrabsee ganda arrabsee yookaan nama arrabsee osoo hin taane taphuma isaati. Taphni isaallee xiqqooshiillee nama gizee tokko nama jechoota fokkataadha. Xiqqooshii wanti inni hojjetu maaliif jennaan fudhatama hin qabu. Wantoota akkasiirraa akka inni bilisa ta'ee waan gaarii hojjetu geemisoo taphatu waan gaarii akka taphatu malee akkasitti odoo gorfatanii baay'ee bareeda. Garuu immoo
guddina olii jibbanii xiqqeenya olii jaalachuun anaaf baay'ee tokko dogongora jedhee fudhadha. Maaliif jennaan ilmi namaa kamuyyuu odoo gizee hundumaa guddina olii jaalatee guddaa fi jabeeffatee xiqqaa fi immoo jalaa ol guddifate baay'ee barbaachisaadha. Akkuma biyyoota kaawwan biyyoota gurguddatte jechuudha. Biyyoonni gurguddatte amma hedduun isaanii ofiisiin guddisuu guddaa sin jabeessu xiqqaa sin jabeessu jechuudha. Maaliif xiqqaanis akka guddatee argamu godhu malee akka xiqqaatee argamu koongu malee hin godhani jala wal guddifachaa deemu jechuudha. Haala saniin odoo adeemame baay'ee barbaachisaadhaan jedhaani. Maaliif jennaan guddaa gaddeebisanii xiqqaas itti kolfuu osoo hin taane xiqqaas jabeeffatanii guddaas immoo itti cimsanii odoo adeemanii baay'ee barbaachisaadha. Keenya immoo sabni keenya yoo amma kan isaan irratti gube saba jara Amaaraatti jechaa jiru. Kun immoo inaafuma afaan Oromoo maaliif hojjetti ijoolleen tuni sabni afaan Oromoo guddataa namni afaan Oromoo haasa'u yookaan dubbatu maaliif guddachuu danda'a maaliif guddina isaanii arginaadha yookaan immoo nu balleessuuf ta'uu danda'a. Kun immoo hunduu saba ofiitiin boonuu qaba badeetti deebi'uu wayya malee saba ofii dhiisee saba biraa deeggaruun kunkumallee hin barbaachisu jechuudha. Asumarraan illee raachee keenya abshirii hin guddatta bakka feete ni geessa ammas bakka duraatti ni deebita siniin jenna. Asumarraan immoo warroonni tiktookii raachee hin beekne tiktookii raachee haarawaa hundi keessanuu fooloo godhaadha. Inni illee sin malee maal qaba siniin jechuu jaaladha. Dhaamsi kiyya kanumaadha. Walaa guddisnu walaa jabeessinu wal boochisuu haa dhiifnu walaa gammachiifnu siniin jechuu jaalanna yaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu jechuudha. Asumarraan nullee nu guddisa nullee laayikii sheerii sabiskiraabii godhaati. Hojiin keenya dogongora yoo qabaate dogongora akkana hojjechaa jirtu irraa sirraa nuun jecha yooma hojiin keenya sin gammachiise asumarraan nu jabeechaa siniin jenna. Laayik sabiskiraayib share hunda isaatu itti roobsuu hin dagatinaa siniin jenna. Nullee abdii boruu ta'uu dandeenya hin beekamu. Asumarraan illee turtiin keenya turtii gaarii siniif haa ta'u. Viidiyoo kiyya asumarraan goorrabaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinuti nagaatti.